kalaqaa fi yaadama daldalaa dagaagsuun dinagdee cimaa hawaasni irraa fayyadamu ijaaruu fi xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan hoogganaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa Injiinar Eebbaa Garbaa. Waldorgommiin dhaweeyyii Oromiyaa walta'iinsa biiroo carraa hojii uumuuf ogummaa Oromiyaa fi OBN'n geggeeffamu eegale. Kaayyoon dorgommii kanaa kalaqxoota adda baasuun adeemsa dhaweessummaa ijaaruu walitti hidhaminsa sirna koo fi deeggarsa haqa qabeessa mirkaneessuuf ta'uun ibsameera. Itti gaafatamaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa Injiinar Eebbaa Garbaa waldorgommiin kun Oromiyaa keessatti dhaweessitoota yaada kalaqaa qaban gara fuulduraatti fiduudhaan deeggarsa barbaachisu akka argatan gochuuf kan haala mijeessudha jedhani. Mootummaan naannoo Oromiyaa dinagdees badhaadhina hawwinus fiduuf guddisuuf carraa hojiis baay'inaan uumuuf oomisha tajaajila biizinasii baay'inaan Oromiyaa keessatti uumuu barbaada. Kanaaf immoo sirna entrepreneurship yookaan immoo dhaweeyyii kana yookaan dhaweeyyummaa jennu kana install gochuu barbaachisa. Sirni kun lafa qabachuu barbaachisa. Oromiyaatti qorqalbii kalaqaa fi yaada daldalaa dagaagsuun dinagdee cimaa fi hawaasni irraa fayyadamu ijaaruu fi dhaweeyyii baay'inaan horachuun murteessaa ta'us ibsaniiru. Entrepreneurshippiin faayidaan isaa maal yoo jenne carraa hojii baay'inaan uumuudhaaf hojii dhabdummaa xiqqeessuudhaaf hin gargaara. Guddina dinagdee jajjabeessaa teknooloojii fi innoveeshiniin akka cimu godha. Kun immoo jireenya lammiiwwanii akka fooyya'u lammii dorgomaa ta'e lammii ofitti amanamummaa qabu lammii addunyaa irratti oomishawaa ta'e hojjetee ofiifis biyyaafis bu'aa buusuu danda'u uumuudhaaf gargaara jechuudha. Riiformii dinagdee mandhallee hojiitti kun aadaa hojii uummachuu gabbisuu fi yaadota kalaqaa jiran jajjabeessuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuus Injiinar Eebbaan himaniiru. Carraa adda baasuu gabaa jiru fedhii jiru adda baasuu danda'udha. Biyya keessatti oomishuu danda'uu qabna. Biyya keessatti yoo oomishne ofirra dabarree biyya biraattuu export gochuu dandeenya jechuudha. Yookaan kan biyya alaa galchinu bakka buusna jechuudha. So namoonni carraa akkasii adda baasanii waan sana istaandardii barbaadamuun hojjechuu oomishuu tajaajila kennuu danda'an dhaweeyyoota yookaan entrepreneurs jedhamu jechuudha.